Hai, qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundumti keessan nagaa jirtu obboloonni koo kan biyya keessatti biyya alaa jirtan egaa Waaqayyo idduma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis nagaa kootii obboleettii keessan chaanaalii YouTube jedhu subscribe share gochuudhaan afaana ta'aa isin jedha yeroo makamuyyuu harrafi makmaksa wayin sin qabadde jira isa sanimoon xumuru kaitti naaf xumuru sini yeroo biraa ka video biraatiin ani sini xumuruu danda'a jechuudha innis tokkoffan haak jedhan waa tufu bakka duwwaa kana koomenti jalatti naa guutan jechuudha inni lammaffaan immoo YouTube ofiin udduutti bakka duwwaa jedha inni sadaffan kan lafti dadhabne bakka duwwaa jedha inni arfaffan kan barana jettee bakka duwwaa jedha inni shanaffan kan qotiyyoon iyyatu bakka duwwaa jedha inni jahaffan kan garaa jiruu fi kan biyya ormaa jiru bakka duwwaa qofatu beeka jedha yoo har'aaf kan maqaawwadde isinii dhiyaadhe yeroo biraatti viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti YouTube chaanaalii YouTube jedhu subscribe gochuudhaan like share godhaatu nafaana ta'aa isinin jedha obboloota koo hundumti keessanii sinan jaaladha iddoo jirtanitti horaa bulaa